Naannoo Tigraay barcuma 190 qabu keessaa barcuma 152 argatetti mo'ata. 38 afaan ammoo warra fi gargar qoodata. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ammoo filannoon naannoo Tigraay tunini waan seer guutee miti bu'aallee hin qabduu jedheetiin dubbate. Gareen waate taamma tunini warra mataan irratti goggoge. Lakkumkiisiin isaanii goggodduun bada deeman jedhe. Warra mataan goggogeef humni dukkana keessa jiru waliin dadaaquun hin barbaachisuu jedheetiin televizyiinii irratti dubbate Dr. Abiy. Ummatti Tigraay faayidaa hin qabu jedhani malee adoo silaa loluu barbaadanii yeroo gabaabduu keessatti fixuu inuu danda'anii jedheetiin yaada mootummaa isaa dubbate muummeen ministeera oduun dubbatti dachaan. Gama kanaan ammoo ummati raayyaaf xagadeetiif walqaa'eeti. Filannootan akka humnaan baanee nu tolchinee jedheedhan. Filannoon naannoo Tigraay akka warri jedhanitti isaan ilaallattu. Naannoo sunitti akka jarri jedhetti halkan edaa qawwee dhaanaa bulan. Namni hagi tokko yaayyuu baqatee badeeyyuu keessumattuu ijoolleen ka'ima. Tan irratti waraan dhiyootan leenjifamu keessa nam 13 tanaan lubbuu dhabeedhaan. Waan jedhan kana bulchoota naannoo Tigraay irraa qulqulleeffachuuf ammatti argachuu hin dandeenye jetta. Asdeer Misgaanaa oduutan Baahir Daariin wargete. Afrikaa keessatti waaqi roobee lola lolaasee nam kumedduu ollaa yaasuu jira. Senegaalillee waaqi roobeetiin waan laf jira. Biisunitti bokka sa'aatii 7 roobeetiin laf diriibii taasise. Pireezidaantiin Senegaal sagantaa qarqaarsaa muddamsuu hajaji. Baadiyyaa Dakaarfaa bishaan yaayyuu fudhataniyyuu. Achillee bokkeenni kaleetii cophuu jira. Guyyaa 3 wal gulroobe. Bisaan laf guutanii namni rakkoo hamaamtu keessa jira. Tan irratti uummata qarqaaruu jirraa jedhe. Afrikaa keessa biyyittii vaayirasiin koronaa akka malee tammaata Afrikaa kibbaatti nam 640 caala irratti argan. 15 caalatti tanaan lubbuu dhabe. Akka bulchootii isii jedhanitti vaayirasiin kun jireenya biyyi tana G3 dabran qof keessatti harki 51tiin kasaarse. Afrikaan kibbaa biyya industirii gugurdoo qabaachuun beekamtu. Vaayirasii kanatti harkaan laaffisuu jiru malee addunyaa keessaa nam miliyoon 26 caalatti dhukkub kan qaba. Afrikaalleen miliyoon 1 caale. Biyya afaan Oromoo Naayilsaatiif meetirbaandii irra caqasuu jirtan. Qorsi vaayirasii koronaa Yuunivarsiitiin Oxford hojjattee namirra laaluu jiran kaane amma yaayyuu jidduu dhaaban. Qorsi kunin namirratti laalan fayyaa dhowwee jennaan jidduu dhaaban. Dhaab fayyaa Biriitishii fi Suwiidishitti dhaab AstraZeneca waliin hojjateetiin waan inni nam tolchu namirratti laaluu jira. Akka dhaabi kun jedhatti yooyyuu qorsii haaraa hojjatan fayyaa nam dhowwee jidduutti dhaabanii ilaaluun oom jiraati. Qorsiin hojjanna immoo fayyaa namaa kenna malee fayyaa nam dhowwuu miti tanaaf jidduutti ammaaf dhaabnee jedhan. Dhaabii qorsi kan hojjatu AstraZenecaan qorsa maqaa AZD1222 jedheetiin maqaa baas kana yaalii sadarkaa lammeessootiif sadeessootiin waan inni nam tolchu biyya hedduu irratti namirratti laaluu jira. Biyyi namiisii qorsaaraa hojjatan kana ofirratti laalchisuu jira keessa tokko United States, Britain, Brazil, Afrikaa kibbaatiif Indi. Qorsi haaraa kun qorsi sadeen Ameerikaan yaalii sadarkaa sadeessootiin namisii irratti laaluu jiran keessa tokko. Akka gaazexaan New York Times gabaasetti qorsi haaraa kun nam Britain ka irratti laalani. Lafee qoosee fayyaa dhowwe. Taatullee qorsi kan ta'uu fi dhibaachuu isaa mirkaneeffachuu jiran. Dhaabii qorsi kan hojjetu AstraZenecaan dhaabbilee qorsi hojjetan 8 agwanni cufti qulqullooftutti Ameerikaa irraa qorsi kan ammatti irraa argachuu yaalinaa jedhe. Biyya hedduutti qorsi vaayirasii koronaa hojjechuutti jira. Adoo qorsi kan addunyaatti hin gurguranne qara waan inni nam tolchu namirratti ilaalan. Itti gaafatamaan guddaan amantii Kaatoolikii Roomaa Pope Francis akka uummatii dhiba vaayirasii koronaa kan irratti wal qarqaaru gaafate. Amantoota Vaatikaan naannoo sandamaa sooti dhufaniini walanqaddaa dhib kanallee ofirraa dhowwaa jedheetiin dhaamate. Yooyyuutti wal qarqaarrammoo tan keessa jabaanni keessuma baanaa jedhe. Namni hagi tokko dhib kana keessa faayidaa horii argachuuf kaan ammoo faayidaa siyaasaa argachuuf jala haadhachuu jira ufeeqadhaa jedheen. Gama kanaan ammoo ardhallee Xaaliyaan keessatti namni kuma hedduu hiriir baay'eetiin karaan mootummaan vaayirasii kanaan namirra dhowwuuf ittiin deemuu jiru mirgi keenya nurra tuqaa jedheetiin himate. Mirgi jedhan kunin maaskii humnaan nam naqachiisuu fa'a. Xaaliyaanitti nam 200 fi 80 irratti vaayirasii kan argan. Dhukkubi kunin nam 35 caal galaafate. United States waraan isii haga guddaan Iraaq keessa akka baafattu arda mirkansuuf deemuu jirti. Akka itti gaafatamtoota Ameerikaa keessa tokko jedhetti tana malee Afgaanistaan keessallee waraan isii baafachuu fi mootummaan kun arda waan jedhu jedha. Ameerikaan Iraaq keessa waraan 5,200 qabdi. Loltoota mootummaa sunii leenjisaaf. Afgaanistaan keessa ammoo Ameerikaan waraan 8,600 qabdi. Akka ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Mike Pompeo kalee jedhetti mootummaan Beelaruus nam paartii mormituu keessa jiru beekamtu Mariya Koleniskova biyya baasuuf yaaluun mootummaa Ameerikaa guddoo yaaddessiti. Ameerikaaf biyyatti dhibiilleen waan kan irratti Beelaruus adabuuf qophii jiran. Koleniskova faarsine fedhi ummati Beelaruus abbaa fedhe filachuuf qabullee in jajjabeessinaaf jedhe Pompeoon. Ummati Beelaruus eegi pireezidaantiin biyyi isaanii Alexander Lukashenko filannoo hagayii dabartee ammallee deebi'ee mo'ate jedhanii asitti 7 olumgula hiriir mormiitti ba'e rakkoo himate. Ittaanaan pireezidaantii Afgaanistaan Amrullaa Saalaa diqquma bombii karaa irratti awwaalan hin du'in. Bombii diiram kana karaa Kaabul irratti awwaalanitti makiina isa dha'e. Innilleen diqqum ba'e nam 10 caalaatti tanaan mammadaa'e. Madoola keessa tokko nam isi eegfaa. Amrullaa kana filliidha bombii dha'e malee nagumaan ba'e. Taatullee daawwitiin balbal makiina isa tasilaa bombiyyuu ofirra dhowwuu dandeettu. Gubattee baxxe.
Pireezidaantiin Bisuun Ashraaf Gahaanii warra biyyi nagaa dhowwuuttan tolchee jedhu. Oduu namaaf qabtanuma. Ansoora Lafeeti. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon bulchiisa naannoo Tigraay har'a geggeessamee jira. Guyyichi guyyaa uummanni Tigraay kan filate qofaan akka bulutti agarsiise guyyaa guddaadhaa jedha mootummichi naannoo. Uummanni sagalee kennuuf bahe halkan walakkaarraa jalqabee filannichatti hirmaachuudhaaf akka gara waaltaalee filannootti deemaa ture ibsamee jira. Filannichi kan uummanni Tigraay waltajjii addunyaa irratti maqaan isaa itti ol ka'ee fi diinota isaa immoo morma gad buusise jedhu magaalaa Maqaleetti dhiyaatiin bakka bu'anii dorgoman adda Keeraa Ibraahim. Paartii bilisummaa Tigraay bakka bu'u ka dorgoman obbo Mahaarii Yohaannis immoo filannoon Tigraay akka filannoo kabraa miti akka filannoo hiree murteeffannaa yookaan riferendamiitti kan lakkaa'amuu jedhan gabaasaa Mulgeetaa Tsibahaa Maqaleerraa erge tujubeetu dhiyeessa. Naannoon Tigraay naannolee kabirootti adda baatee wiirtulee filannoo 2672 keessatti har'a filannoo geggeessitee jirti. Magaalaa Maqalee kutaa magaalaa Hadinat jedhamu keessatti wiirtuu filannoo Qisaannet Raa jedhamu irratti sagalee kan kennan obbo Takla Hayimaanoot Araayaa filannoo sana irratti hirmaachuuf halkan walakkaa booda sa'a 7 jalqabee toora qabachuu isaanii dubbatu. Ganama sa'a 12 irratti wiirtuun filannoo innaa banamu sagalee kennuu isaaniillee ibsaniiru. ትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ ለመወሰን ስድስተኛው ዙር ምርጫ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ነው። ኡመተ ትግራይ hiree ofiin murteeffachuuf filannoo marsaa ja'affaa geggeessuuf qopheerra ture. Kanaaf har'a guyyaan saammoo ga'ee dursee argame sagalee kennee deebi'uu waan barbaadeef halkaniin ba'ee sagalee kennee deebi'aan jira. Kanan halkaniin dhufeefis baay'ee hawwaa waan tureef dursee sagalee kennuuf jecha yeroon isaas ga'ee paartii an ofii koof barbaade filadhee ba'aan jira jedhan. Wiirtuu filannoo sanatti hojii qindeessuu irratti bobbaatee kan turte Elsaa Kiflamaariyaam Gamasheen wiirtuu filannoo sanatti uummata 1132 galmeessuuf karoorfannee namoonni sagalee kennan 2750 galmaaniiru jette. Uummatis halkaniin ka'ee gara wiirtuu filannoo dhufuusaa dubbatti. አሁን እንደምታየው እንዳለ በነቂስ እንደወጣው kunoo akkuma argitu baay'inaan ba'e asin bule halkan sa'aatii 7 jalqabee hedduminaan ba'e uummati dubartoota ulfaaf kanneen qaamaa hir'uuf dursa kennine akkuma argitu daa'ima baattee sa'aatii 7 qabee toora galtee kanan ofii koof filadheenan buluu qaba jette. Filannoo hedduu argeera inni baranaa fedhiin uummataa isa kan keenyaa caalee argame nan ajaa'ibfadhaa filannoon kun filannoo seena qabeessaa jette. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan Maqalee jiru Mulgeetaa Tsibahaa akka jedhetti wiirtulee filannoo magaalattii keessa naanna'ee akkan argetti kanneen sagalee kennan koronaa ittisuuf walirraa hiiqinsa isaanii akka eeggataniif yaaliin godhameera. Haguuggii funyaaniif afaanii akkasumas alkoolii harkattiin qulleeffatan utuu fayyadamanii argeen jira. Wiirtulee filannoo hanga tokko keessatti immoo kanneen sagalee kennan hoo'i qaama isaanii ilaalamee seenaa turan. Magaalaa Maqalee keessatti Wahaat bakka bu'uun kan dorgoman afaan yaa'iin mana maree federeeshinii duraanii adda Keeriyaa Ibraahim uummata Tigraay guyyaa mirgi isaa itti eegame diinonni isaa guyyaa itti qaana'anii jedhan. Aangoo afaan yaa'ii federeeshinii kanan gadhiiseefis murtiin uummatichaa akka kabajamuufi jedhan. የዓለማት ሚዲያም ጭምር የትግራይ ምርጫ ትግራይ ብለው የትግራይ ጀግንነትን የትግራይ ህዝብ Miidiyaalee addunyaa dabalatee filannoo Tigraay jedhanii guutummaa Tigraay, seenaa uummata Tigraay, obsa uummata Tigraay dhiibbaa uumuu danda'uusaa sadarkaa addunyaatti guyyaa olitti qabanidha guyyaan har'aa. Kanaaf uummata Tigraayiif guyyaa addaati. Abroon immoo yaada gatiin qabaanne keessumaa kabajaa sabaaf sablammootaa kan hin siman beekannaa sabaaf sablammootaaf kan hin kennin hin kabajnes keessumaa kanneen tokkummaa leellisan guyyaatti qaana'aniif guyyaa lafeen isaanii duddaa itti cabeedha. Manni maree federeeshinii naannoon Tigraay filannoo geggeessuu hin qabu yoo geggeesses beekannaan hin kennamuuf jedhee kan murteesse murtii seeraan alaati. Bakki an gadhiise sun sababaansaa mirgi ofiin of bulchuu uummata Tigraay kabajamuu qaba kan jedhuuf waan ta'eef kaardiin kun anaaf hiikaa guddaanaaf qabdi jedhan. Mootummaan federaalaa filannoo naannoo Tigraayiif beekannaan kennuu jedhee jira. Mootummaan naannoo Tigraay immoo mootummaan federaalaa uummataan utuu hin filatamin yeroo aangoo dheeressuu hin danda'u seeraan ala jechuudhaan
waan ibsuuf filannoo booda mootummaa federaalaa waliin hariiroon qabdan maal fakkaata jechuun gaaffii itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay Aadde Liyaaf dhiyaateef mootummaan Tigraay kan seeraa ta'uusaa filannoodhaan itti fufsiisaa jira. Itti fufees seeraaf seerrata qofaa hordofee hojjeta jedhan. Dhimmi mootummaa federaalaa garuu dhimma waliinii kan uummattoota Itoophiyaati. Kanaaf yeroo isaatti kan ilaalamu ta'aa jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Tsibahaa Maqaleerraa gabaaseera. Gama biraatiin immoo filannoo naannoo Tigraay kana filannoo addeessa yookaan ja'a jechuudhaan kan ibsan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed akkuma manneen seeraa ala ijaaramanii kacaraqaa beet jedhamanii gatiin qabu jedhan. Yeroo ammaa gurmuun Iwaat sammuun isaa gogee jira ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy yeroo kiisiin isaa gogaa deemummoo ni badaa humna sammuu gogaa fi dukkana keessa jiru wajjin bitintiruun barbaachisu jechuudhaan gaaffiif deebii televezyiyoona Itoophiyaa waliin geggeessan irratti dubbatan. Ka mootummaan isaanii tarkaanfii fudhachuu dhiises uummata Tigraay waan hin fayyadne malee yeroo gabaabaatti xumuruun akka danda'amu dubbatan. Gabaasaa Iskindir Fireew tujubeetu dhiyeessa. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa jalqabaa kaasee ejjennoo ifaa ta'e kan miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataaf mana maree federeeshiniif aangawoonni mootummaa adda addaa ibsaa turan qaba ture. Kunis boordiin filannoo biyyoolessaa sababaa weerara koronaan kan ka'e filannoo geggeessuu akka hin danda'in guyyaa ibsee kaasee mul'inatti beeksisaa ture. Murtii boordii filannoo kan hin simanneef murtii manneen maree federaalaa lamaan filannoo dheeressuuf irra ga'an kan morme paartiin biyya bulchuu ka Tigraay gama isaan mormii isaatti fufuurra tare har'a filannoo geggeessee jira. Dhimmootii yeroo kan adda addaa irratti televezyiyoon Itoophiyaa waliin gaaffiif deebii kan geggeessan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed filannoon sun kan seeraan alaaf fudhataman qabu jedhan. ትግራይ ክልል የሚደረገው የጨረቃ ምርጫ ነው። የጨረቃ ምርጫ ልክ እንደ ጨረቃ ቤት ነው። የጨረቃ ቤት አንተ ሄደህ አንድ ጥግ ቤት ስትሰራ አንዳንድ ቀን ይቀበል filannoon naannoo Tigraayitti geggeessamu akkuma mana seeraan ala ijaaramanii kan caraqaa beet jedhamaniiti. Manneen akkasii dhaxxee golee tokkotti ennaa ijaartu yeroo tokko dura ta'an gandaasee argaa yookaan sin argu yookaan immoo utuma argu si bira darba. Namoonni mana akkasii ijaaran kaartaa waan hin qabaanneef qofaa otoo hin taane ibsaa seeraan waan isaaniif hin galleef qofaa otoo hin taane seeraan ala waan ta'aniif rafaniin bulan. Akkuma Waakosh jedheen siinotiraakiin akkuma darbeen waan doozariin dhufee diigu isaanitti fakkaata. Kan akkasii guyyaa tokko ni diigama. Kun filannoo kan akka mana caraqaa jedhamuuti. Seeraan ala. Itoophiyaa keessatti filannoon kan geggeeffamu boordii filannoo qofaan waan ta'eef jedhan. Waan seeraan alaaf fudhataman qabaanne irrattis yeroo gubuun hin barbaachisu jedhan muummichi ministeerichaa. ህወሓት መንግስትነቱ የሚቆምበት ጊዜ ባለፈው በተወሰነ ውሳኔ መሰረት ህወሓት akka murtii yeroo darbe murtaa'etti mootummaa ta'uunsaa kan dhaabatu hanga filannoo dhuftuutti ta'ee filannoo sana injifachuuf kufuu irratti murtaa'a. Kana gidduutti kan geggeessaman walga'iin yookaan gumiin afooshaa nuyiif mataa dhukkubbii guddaa ta'uun qaban. Ammas hawwaattu geggeessaa jira. Taphi kun innaa darbus hawwaatumatu geggeessaa. Filannoo biyyoolessaa ta'an irratti garuu paarlaamaas ta'e filannoo biyyoolessaa irratti hirmaatu taanaan fudhataman qabu. Kanaaf kan hagas gatiin kennineef filannoo baatii 9 yookaan 10 keessatti guutummaa Itoophiyaa keessatti geggeessamu irratti humni hirmaanne kamiyyuu bakka bu'umsa qabaatee paarlaamaa seenuu hin danda'u. Ija sanaan ilaaluudha malee asan jira na yaadadhaa waca jedhu keessa harka keenya galchuudhaan daandii keenya ijoorraa dhaabachuu qabna jedhee yaadu. Seeraan ala kun gaaffiin qabu garuu kan akka filannootti ilaaluun sirrii miti. Filannoo miti kun. Filannoo kan jedhamu boordiin filannoo ennaa geggeessu qofa. Kan akka gumii akka walga'ii afooshaatti fudhachuu qabna. Bayin walga'ii afooshaa kun mootummaan seeraan kan kenneef hin mormu taanaan sanaaf yeroo gubuun barbaachisaadha jedhee yaadu. Wanti nuyi goonus badii dhaqqabsiisuu malu ilaaluu qabna jedhan. Tarkaanfii humnaas akka filmaataatti kan hin fudhanne ta'uu muummichi ministeeraa Abiy dubbataniiru. Mootummaan isaanii filannoo sana dhaabsisuuf humna kan hin gargaaramneef uummata Tigraay waan hin fayyadne qofaaf ta'uu ibsaniiru. ለህዝቡ የሚፈልጋቸውን ልማቶች አላገኘም። እኛ ያንን ችግር ሶፍት ፓወር ተጠቅሞ ያንን ችግር መፍታት ላይ ማተኮር ሲገባን ጉልበት አቅም ስላለን ብለን ወደ ውጊያው uummatichi misooma barbaadu hin arganne humna laaffataatti gargaaramne rakkoo sana hiikuu irratti fuulleffachuu qabnu humna qabna jennee gara waraanaatti yoo seenne hedduu kan miinu hawaasichas daran hiyyummaaf kan saaxilu waan ta'eef jecha sana ogummaadhaan ilaaluu waan gaafatuufi tokko milishaa hedduun gamas waan jiruuf jedhanii kan yaadan jiru sun dogoggora lolli
baay'ina meeshaan hin madaalamu lolli waa hedduu kan ofirratti baatu qaba. Lolawwan darban keessatti argineerra qophaa'ee hin qophoofne isa jedhu utuu hin taane uummati jira, dinagdeen jira, aangoon jira. Yeroo gabaabaa keessatti lolli sun xumuramuu danda'a. Garuu eenyuun waraanna inni jedhu yaadamuu qaba. Gama kootiin Itoophiyaadhaaf lolli ishee barbaachisa jedhee namanu. Namoota lola deggeran cinatti ramadamuu barbaadu. An kanan barbaadu Tigraayiif rasaasa tokko utuu hin taane maaskii tokko erguufiin barbaada. Boolla bishaanii tokko qotuufiin barbaada. Misoomatti jijjiiramuu qaba. Humni amma jiru jaallates jibbees ni bada. Yaada bubbuleef sammuu gogee waliin goguun hin barbaachisu. Humna dukkana keessa jiru waliin wal qabuun illee hin barbaachisu. Sammuunsaa gogeeraa, korojoonsaa gogaa innaa adeemu utuma arginuu harcaa ni bada. Kanaaf yeroo balleessuun hin barbaachisu. Daandii jalqabne itti fufuutu barbaachisa. Iyyaan raagessaa dhaga'uu dhiifne gara misoomaaf badhaadhinaatti deemuudha. Humna misoomaaf badhaadhina dhaabu immoo TPLF hin qabu jedhan. Hoogganaan Itoophiyaa kun akka jedhanitti maalummaa tarkaanfii fudhatanii kan murteessan bu'aan uummata Tigraayiif qabu ilaaluudhaani. Hariiroo